Waan gurri dhaga'ee fi ijji kaameeraa keenya argiteerraa oduu isinitti himna. Xiyyaaronni fe'umsaa chaayinaa afur Iraan keessatti bu'aan waliigalteen diigamuuf akka ta'u shakkiin babal'ataa jira. Waliigaltee dhukaasaadhaa bu'uu torbaan lama kan Ameerikaaf Iraan gidduutti eebila 8 bara 2026 mallatteeffame utuu mallattoon isaa hin gogin muddama haaraa keessa galeera. Addunyaan nageenya ni arganna jettee osoo eeggattu sa'aatii 48 keessatti iccitiin guddaan tokko miidiyaa hawaasaa raasee jira. Xiyyaaronni fe'umsaa guguddoon biyya chaayinaa irraa kan afur bu'uun isaanii mirkanaa'e. Xiyyaarota afur keessatti maaltu jira? Gaafiin addunyaa raasaa jiru kana. Gabaasni tokko akka agarsiisutti chaayinaan meeshaa waraanaa ammayyaa fi ittisa misaa'ilaa Missile Defense Systems Iraanii fe'aa jirti jedhamee shakkama. Tiraamp waliigaltee kana akka injifannoo guddaatti lallabaa turan. Haa ta'u malee deeggarsi chaayinaa kun injifannoo Tiraamp gaafii jala galcheera. Iraan gama isheetiin gara dippiloomaasiitti deebineera yoo jettu, gama birootiin garuu humna ishee deebistee ijaaruuf xiyyaarota fe'umsaa chaayinaa simachaa jirti jedhamuun qeeqamaa jirti. Miidiyaa hawaasaa viidiyoon xiyyaarota kanaa Twitter, Instagram fi Facebook irratti saffisaan faca'uun lammiilee Ameerikaa fi Israa'el biratti sodaa waraanaa haaraa uumeera. Akka xiinxaltoonni jedhanitti chaayinaa yeroo dhukaasni dhaabbate kanatti Iraan keessatti bu'uun ishee waraanni kun yoo itti fufe nuti Iraan duubatti hin dhiisnu dhaamsa jedhu Ameerikaatti erguuf. Pirezidaant Doonaald Tiraamp Iraan gara zamana dhagaatti deebiti jedhanii yommuu dhaadatan, chaayinaan immoo Iraan zamana teeknooloojii keessatti akka turtuuf gargaaraa jirti. Kunis waliigaltee torbaan lama sana gara kiyyootti jijjiiruu danda'a jedhamee shakkama. Tiraamp xiyyaarota chaayinaa Iraan keessatti bu'aan kanaan wal qabatee dhukaasa dhaabuu kana ni diigure. Mariin Islaamabaad irratti godhamu maal ta'a? Kanaa fi kan kana fakkaatan booda qabannee isiniif dhiyaanna.